Durso gaaffii gartee warri gaaffii waa'ee US raappiidhaa qabdanis qalellee xiqqoo dhufee irraa haasaweetiin ture na fakkaata. Sanirraas waa xiqqoo ni haasawiina. Itti aansuudhaan oduulee adda addaa oduu addunyaatiirraas ni haasawiina. Akkasuma sanitti gartee warri gaaffii qabdanis gaaffii teessan irrattis gartee wanni haasawinu ni jirti. Itti aansuudhaan koortiin ibsa baaftee jirti. Ibsa sanirrattis waan gartee jajiin dubbateerraa waa xiqqoo ni dubbannaan isiniin jaa. Waraanni Israa'el akka malee karaa biyya Falastiin kan Gaazaa Strip ijaanii ni gartee naannoo beekamtu san guyyaa arraan tanaa waraana hedduutu karaa Gaazaadhaa seenaa jira jedhaniiti odeessaa jiran. Kanarratti yoo xiqqaatte lubbuun nama 60 olii guyyaa arraan tanaatis akka dhumaa jiru takka akka duruun dhumee jiru miidiyaaleen adda addaa gabaasaa jiran. Lola gartee haareetti karaa fuula addaatiin Israa'el aara gartee mootummaan Donald Trump fi akkasumas warri gartee Araboonni Middle Eastidhaa isaanirratti isaan kana moggo dhiibanii gartee waliigaltee adda addaa godhan san karaa lola kanaatiin agarsiisuudhaaf qophii addaarra akka jirtu inumaatu gartee garsiisaa jirti jedhanii odeessaa jiran. Kanaa wajjin wal qabattee guyyaa kaleedhaa mootummaan Yemen akka gartee ibsa baaftetti nuti Ameerikaa wajjin hariiroo goone malee Israa'el wajjii miti. Nuufi Israa'el jidduu wallolli keenya gartee akkuma itti fufee jira. Yoo Israa'el ummata Falastiin ajjeesuu dhaabde qofa nuti isaan dhowrraa dhaabbannaa jedhaniiti ibsa baasanii jiran. Ibsi kun gartee mootummoota akka gartee warra Yuurooppii fi warra gartee Israa'el deeggaruu kana akka malee isaan aarsee jira. Sababni gartee isaan kun hariiroo Ameerikaa wajji godhanii akkamitti Ameerikaa qofa wajji godhanii takkaa'u gartee akkamitti Ameerikaa wajji godhanii Israa'el keessaa dhiisanii waan jedhan gartee san dubbatanii jiran. Kanarratti pirezidaantii Ameerikaadhaa Donald Trump illee hogguu inni karaa Ameerikaadhaa as deebi'u jiru xayyaarratti hogguu deebii gaafatan akka inni jeetti nuti hariiroo gartee warra Yemanii wajji goone san hariiroo teenya nuufi isaan jidduudha. Kana keessa namni biraa takkollee nu gartee seenuu hin qabu. Nuti immaasis namni biraa ni seena jennee wanni gartee wajjin gatteenyee mari'anne takkallee nu hin jirtu yaada jiru miidiyaadhaaf keessaa faaksii wajjin haasa'u godhee ture haasa'u sanirratti dubbatee jira. Saniifuu gartee warri Huutiidhaa kan Yemen nuti ammallee gartee Israa'el bikka isin jirtutti dhowrraa hin deebinu if duuba hin deebinu jedhaniiti dubbachaa jiran. Kunis gartee oduu haaree kan ammaan tana deemaa jirtu. Sababa kanaaf jecha Israa'el ummata Falastiin haareetti gartee fixuudhaaf lola addaa arraan tana bantee jirti jedhanii odeessaa jiran. Lola kana addaa hogguu jedhan karaa miilaatiin waraana miilaatiin gartee akka duraan Gaazaa keessaa bahanii turanii amma immoo itti deebi'anii daranuu nama fixuudhaaf deemanii jechuudha. Lolli gartee samiirraa hin dhaabbanne san ittuma godhaatuma turan yeroo dabarte tana keessatti garuu ammaan tana immoo lola gartee full fledged war kan jedhaniin kan gartee samiidhaatii fi akkasumas lafarraatiinis daranuuti gartee itti gasseenanii miidhaa hama gartee uummata irratti uumuudhaaf ta'anii jedhanii odeessaa jiran. Akka kaanitu uummanni Falastiin karaa gartee nyaataa dawaa akkasumas gartee waan riisoorsii adda addaa kan nama barbaachisu hundarraa'u muramanii jiranii yeroo ammaan tanaatti bishaaniin harkatanii qurreentiin harkatanii jedhanii gartee miidiyaaleen adda addaa irraa dubbachaa jiran. Kanarratti pirezidaantiin Ameerikaadhaa Donald Trump hogguu gaafatanillee waan dandeenyu keessaafuu gartee nyaataa fi waan meedikaala irratti waan dandeenyu ni goonaa jedhee dubbatee ture. Harka keessaniin gartee gaa'ee hin irraanfatinaa akkuma gartee obboleessa keenya gartee nu gargaaraa jiru kanatti taap godhaa subscribe godhaa qophii teenya gartee daran akka isiniif mijjootutti akka isinii dabarsinu waa hundaa'u gartee nu cinaa dhaabbachuun keessan hedduu barbaachisaadhaan isiniin jaa. Harka keessaniin taap godhaa sheer godhaa nama hedduun gartee haa dhufu. Akkuma amma dura isinii hime arraan tana reekardii haa cabsinu mee reekardii addaa haa goonu
nama hedduu gartee fidaa mana kana keessatti akkasitti gartee waan dhaga'uu qaban kajennu isaaniif himnaa jechuudha. Dubbuma gartee amma Israa'el tanaa wajjin wal qabattee mootummaan Israa'el Ameerikaan keessaafuu Donald Trump Siiriyaarraa qaqqabbii yeroo dheertuudhaa takkaa'u gartee maaqabii takkaa'u sanction kan jaaniin sanction yeroo dheeraa gartee Siiriyaarra ture san irraa kaasuu saasaniif akka malee akka aara qaban mootummaan Israa'el ibsachaa jirti. Kana jechuun nuti Siiriyaa gartee akka gartee diinatti laallaa amma booda wanni gartee mootummaan Ameerikaadhaa Siiriyaadhaaf bante kunii fi akkasuma san gargaarsi biyya Tarkiitii fi warri gartee Golf State jaaniin biyyoottan Arabaa Siiriyaa tana gargaarutti wanni jiraniif nurratti Siiriyaa jabeessanii akka gartee Siiriyaan nooji diina taatu isaan gargaaru jiranii. Kanaafuu nuti diina keenya arraan tanaas boruus bikka isaan jiranitti dheenee dha'uudhaaf nama tokkollee hin gaafannu yaada ja'an ibsa godhanii jiran kanarratti. Ibsi kun gartee hammam takka booda gartee mootummaa Ameerikaatii fi akkasumas mootummoota biyya Arabaa kana miidhuuf ta'a wanni irraa beekame takka illee nu hin jirtu. Ammoo guyyaa irraan tanaatii fi haalee jidduu gartee mootummaan Israa'el akka malee akka irraa rakkachaa jirtu keessaafuu gartee Ameerikaan Siiriyaan gartee akka feetetti waan feete haa bitattu ammaasis biyya isaanii gartee jaarrachuudhaaf nuti waan godhuu qabnu hunda ni gargaarraa jee Donald Trump yeroo gartee biyya Suudiidhaa dhaqe san dubbatee ture. Inumaatu qaamaanillee wal harkanii marii godhanii turanii pirezidaantii Siiriyaa Haariyaa wajjin akkasuma sanitti gartee mootummoonni biyya Arabaatis isa akka malee gaafatanii turan. Gama kaaniin mootummaan Ameerikaadhaa yeroo gartee biyyootan Arabaa kana dhaqu akkumaan dheengadda isin himaa turetti waliigalteen adda addaa tan biyyoota Arabaa tanaa wajji godhaa jiran akka gartee karaa politikaatiin akka laalamtu hin barbaadan ture. Kuni karaa gartee investimentii takkaa'u biizinasii fi investimentiitti akka laalamtu akkasitti laalaa turan. Inumaatu Suuditti gartee biizines foorumiitti jaaniitii maqaatti baasanii yaamaa turan bikka gartee walgahii itti godhatan sanitti jechuudha. Biyyoottan Qataarii fi akkasumas UAEtti dhaqee gartee pirezidaantiin Ameerikaadhaa waliigaltee gurguddoo adda addaa godhee jira. Waliigaltee tana keessa inumaatu gartee tan biyyaatis tan gartee Ameerikaadhaa fi akkasumas biyyoottan Arabaa kunis wajjin akka hojjetan irratti kan gargaaraa jiru yoo jiraatte biyyoottan gartee Arabaatii fi Ameerikaa qofa waliin gargaaru qofa odoo hin taane Donald Trump dhuunfaadhaan mataa isaatii fi faamilii isaatii wajjinis Saawudii keessattis akkasumas Qataarittis UAEttis waan gartee developmentii real estate developmentii adda addaa akka gartee irratti hirmaachuuf deemu miidiyaaleen adda addaa gabaasaa jiran. Keessaafuu Riyaaditti yoo xiqqaattee toora gartee biiliyeena 40 oliin real estate adda addaa gartee akka Riyaad keessatti develop godhuudhaaf deeman akkasumas Qataarittis bikka gartee hoteelaa fi takkaa'u hoteelaa fi mana jireenyaa kan gartee waliigalteedhaan warra Qataarii fi Donald Trump kaampaaniin Donald Trump waliin hojjechuuf deeman kan yoo xiqqaatte gartee apartaman beedruumii lama miiliyoona tokkoo fi cinaarraa eegalamee kan gurguramu jedhaniiti odeessaa jiran. These are like the most luxurious properties in Qatar. Akkasumas sanitti gartee waan akka gartee golfii bikka golfiitti taphatanii fi waan haareetti gartee magaalaa adda addaa tan gana develop godhan tan yoo xiqqaatte toora biiliyoona 100tti gartee shalagamu. Kanarratti warri gartee Qataarii fi Donald Trump mataan isaa irratti hirmaachuudhaaf deeman jaanitti odeessaa jiran. Inumaatu gartee viidiyooleen adda addaa pirojektoota gartee isaan fuuldura gartee jaaruudhaaf deeman yoo xiqqaatte bara 2027tti guutuutti gartee xumuramee inumaatu gartee namni illee irra galee itti jiraachuu ni danda'a jaanitti odeessaa jiran.
akkasuma sanitti biyya gartee biyya UAE'ttis developmentii adda addaatu hojjetamaa jira. Kanarratti gartee inumaatu Donald Trump akka gartee bikka san dhaabbatee laaluun waan inni jee odoon ani gartee aangoo tanarraa hin buune wanneen kun irra hedduunsaa inumaatu gartee jaaramee ni dhumaahii jeeti dura teemaa takkaa'u pirezidantii biyya UAE gaafatee ture. Inumaatu jeen gartee ammaan tanatti nuti amata 3 keessatti faa ni finnaa odooti aangoorraa gadi hin buune dhuftee akka ati ilaaltu. Takkaa'u gartee warri bikka kee bu'u akka dhufee laalu abdii ni qabnaa jedhaniini isatti himanii turan. Wanneen kun hundinuu waan gartee poolisii Ameerikaa takkaa'u kan poolitikaa Ameerikaatti wajjin walitti hidhaadhaa qofa odoo hin taane waan dhuunfaa Donald Trump mataa isaatiin takkaa'u gartee akka nam tokkotti hariiroo adda addaa biyyoottan Arabaa kana wajji godhaa jiru jechuudha. Kana keessatti namni irra hedduun aara guddaa qaban. Keessaafuu uummanni gartee kan uummanni Arabaa takkaa'u gartee warri Islaama ta'anii naannoo Falastiin kanarratti gartee rakkoo adda addaa kan deemaa jirtu kana wal qabatee akkamitti uummanni Arabaa kuni Donald Trump gartee karaa maallaqa dila kana isarra facaasanii waan Falastiin irratti humaa takkallee isa hin gaafatinii jechaa jiran. Dubagaa inumaatu gartee akkamitti takkaa'u ceasefire lola kana akkamitti hin dhaabsisinii ammaasis gartee uummata Falastiin kana rakkoo hamtuu tana keessaa akkamitti isaaniif humaa takkallee hin godhinii jedhaniiti gaafachaa jiran. Yeroo adda addaa namni gartee hogguu waa'ee poolitikaadhaatii fi akkasuma san jireenya adda addaa kana hoggaa laalanii fi hoggaatti akkaataa itti hubatan wal dhaba. Fakkeenyaaf biyyoottan gartee akka Ameerikaa kuni koorporeeshinaatu gaggeessa. Aangoo biyya tanaa koorporeeshinoota gurguddaatu gaggeessa. Warra gartee akka Black Rock warra jaaniin, warra gartee Vanguard warra jaaniin kaampaanoonni kuni waan ati dhuydurraa ilaa hanqa waan ati nyaattu bikka ati raftu bikka gartee irra deemtu wannummaan isaan gartee itti investii hin godhin hin jirtu. Akkasuma sanitti warri gartee Vanguard kunis akkasuma. Wanni isaan itti harka keessaa hin qabne kaampaaniin isaan harka keessaa hin qabne takkallee nu hin jirtu. Dubagaa jarri kuni miidiyaa biyya tanaa kana isaaniitu kontrool godha. Akkamitti kontrool godhan yoo ja'an gartee fakkeenyaaf yoo isaan miidiyaalee biyya tanaa kanarratti gartee advertising goone takkaa'u koomershaala adda addaa kana yoo hin dhiyeessine taate miidiyaaleen biyya tanaa kuni ifiifuu revenuu dhaba maallaqa dhaba. Saniifuu gartee warra koorporeeshina gurguddaa kanaa wajjin walitti hidhaadha. Waan warri koorporeeshinaa kun barbaadu miidiyaan biyya tanaa irraa haasa'u. Akkasuma sanitti warra aangoo kanaas isaaniitu harkaa qaba. Dubagaa yeroo ammaan tanaa warri aangoo irra jiru kun biyyootan lachuutu biyyootan Arabaas haa taatu biyya Ameerikaa kanaas haa taatu wanni isaan gartee irra fardeeffatanii jala deemaa jiran waa'ee maaliiti yootan waa'ee daldala isaanii qofa. Lubbuu gartee tan miskiina biyya Falastiin keessa dhumaa jirtuu fi akkasuma san tan biyya gartee Siiriyaa fi inumaatu Yaman keessatti dhumaa jirtu kanarraa ajandaa ta'ee dhiyaate wanni takka illee hin jirtu. Inumaatu gartee afaaniin waan Falastiin irratti inumaa hin dubbanne. Wanni isaan irraa dubbatan tan adda taate biyyuma Siiriyaa qofa akkasuma san gartee Libanaan illee waa xiqqo. Karaa biraatiin ammoo guddoon isaanii daldala gartee Donald Trump biyyoottan Arabaa kana wajji godhu qofa jechuudha. Saniifuu gartee namni qacollotti hubachuu danda'uu qaba. Inumaatu biyyoottan Arabaa kana bira dabartee yeroo ammaan tanaan namni gartee warra uummata Falastiiniif gargaarsa godhaa jiru biyya akka Chaayinaa fa'aadha. Yoo gartee agartan hin beeku Chaayinaan dhiyoo tana meeshaa gartee meeshaa uummanni gartee kaampii adda addaa Falastiin keessatti jiruuf barbaadan jettee amantu xayyaaraan fa'aa dheeyxee fi buusaa fi jirti. Inumaatu xayyaaraan hogguu dheeyxee buustuuf xayyaarota isaanii kana xayyaara gartee waraanaatiin cinaa buutee akka gartee namni tokkollee nutti dhiyaatee hin dhooyneef akkasitti gartee Chaayinaan meeshaa waraanaa meeshaa jarri kun barbaadu kan jedhamu samiirraa gartee buusaa fi jirti jechuudha. Kanarratti gartee guututti gartee namni
hubachuu danda'uu qaba. Ammoo haalata politikaan itti deemu malee keessa gartee humanity takkaa'uu gartee miskiina dhumu jira. Ammaas gartee biitii Arabaa kun maaliif uummata kana hin gargaarree ja'anii namni irra hedduun gartee dubbachuun ni malan. Kana keessa daldala guddaatu jira. Daldala keessa bikki jiru namni gartee waan kana guutumaa guututti gartee irraa faayida'u lola adda addaa gartee namni irraa dubbatus hin jiru. Gama kaaniin lollinis daldala akkasitti gartee namni beekuu qaba. Egaa namni lubbuun miskiina haadumtu garuu immoo keessa daldala guddaatu jira. Keessaafuu gartee kaampaanonni warshaan adda addaa tan meeshaa waraanaa tolchitu tuni hoggaa gartee lolli ta'u isaaniif waan gaariidha. Akkuma gartee lola Paakistaanii fi Yemen jidduutti Paakistaanii fi Indiyaa jidduutti ta'e kanuma gartee torbaan dabre kana keessa xayyaaronni Chaayinaatii fi xayyaaronni biyya Firaansii fi Ameerikaadha. Indiyaan xayyaarota isaanii kan lolaa biyya Firaansii fi biyya Ameerikaatti irraa bitatte. Akkasumas Paakistaan ammoo xayyaarota siidaa kan lolaa Chaayinaa irraa bitatte. Inumaa gartee ilaa misaayilota isaa jechuudha. Dubagaa hujiidhaan xayyaaronni biyya Chaayinaadhaa xayyaara biyya Firaansiitii fi kan Ameerikaadhaa mooyuu isaa gartee torbaan tokko keessatti ijaan agarre jechuudha. Kanarratti gartee inumaatu gartee namni biyyoottan hedduun karaa gartee biyya Chaayinaatirraa xayyaarota san bitachuudha. Akkasumas fedhii agarsiisuu isaanii hedduudhaatutu ifatti dubbachaa jira. Gama kaaniin ammoo xayyaara gartee biyya Firaansii kan gartee biyyoottan adda addaa kan oordera godhatanii jiran oordera kana kaansil godhuudhaaf illee irra qophaawaa jiran. Maaliif xayyaarri kuni dadhabaadhaa waan jo'aniif jecha. Dubagaa yeruma lolli ta'u hundaa'u daldalli gartee meeshaalee waraanaa akka malee jajjabaadha. Akka malee barbaachisaadha. Ammaas warri gartee humna gurguddoo qabu warra gartee meeshaa waraanaa gurguru kana. Akkasitti gartee namni hubachuu danda'uu qaba. Akkas Mr. B dhugaa keeti yaa. Saudi Arabiyaa fi Qatar UAE'n daldala dhuunfaatti jiran san dhugaa keeti. Inumaatu daldala gartee dhuunfaadhaa pirezidantii Ameerikaati wajjin kophatti biyyaa wajjinii miti beeka. Pirezidantii Ameerikaa wajjin dhuunfatti daldalarra jiran. Inumaatu gartee amma Riyaaditti piroojeektii guddoon eegalamuu deemtu tan gartee Trump Tower jaamtee tan beekamtu Trump Toweriidhaatu akka malee anchor buildingii taateeti Riyaad keessa ijaaruuf deeman. Yoo xiqqaate gartee biiliyoona 40 ol itti baasaniiti real estate naannoo isiin itti ijaaramtu sanii fi kan gartee waan hundaaf keessaa qabdu riiteeliidhaa fi jireenyaa wajjin akkasumas multi purpose buildingii ijaaruuf deeman. Akkasumas sanitti Qataarittis waanuma akkasii ijaaruuf deeman. Inumaatu Qataaritti gartee golf koorsii hunda gartee akka giiftitti Donald Trumpiif kannanii san qofa odoon taane xayyaarallee kannaniif. Inumaatu guutuutti gartee wanni daldala gartee ammaan tana Donald Trump secure godhe jaanii odeessan. Kan gartee mataa isaa qoftiinu yoo xiqqaate toora tiriliyoona tokkooti jaaniitti odeessaa jiran. Akka mataa isaatti. Akka immoo koorporeeshinoota Ameerikaadhaa kan daldala kanarratti hirmaataniin kophaa isaaniitti warri gartee koorporeeshinoonni Ameerikaadhaa yoo xiqqaatan tiriliyoona tokkoo fi qabxii 2 jaaniitti odeessaa jiran. Waliigala 2.2 trillion maallaqa sabaataati miti 2.2 trillion diilii secure godhee jaaniitti odeessaa jiran. Kuni gartee Donald Trumpiif akka malee waan injifannoodhaati. Donald Trump waan gartee daldalaa irratti biyyootan inumaatu gartee biyyootan gurguddaa kana dhiisi yeroo ammaan tana nama fedhee wajjinu gattaa'anii haasa'u. Inumaatu gartee karaan itti gartee Raashaa wajjinillee hariiroo tolchatanii gartee marii godhuudhaaf torban dabree kana qophaa'aa turan. Kanarratti gartee wanni takka ajaa'ibaa taate isiniif hima. Donald Trump hoggaa gartee qophii isaa tan Qataarii fi UAE tana xumuree gartee gamanaas deebi'uu deemu silaa dursoo
ogguu gartee UAEtti qophii isaa fixatee booda karaa Tarkii deemuu irra ture. Achitti oduu keessatti illee kana isinii himeetiin ture. Hogguu Tarkii dhaqee pirezidaantii Tarkiidha Erdogaanii fi pirezidaantii Raashaadha Donald Trump isaan sadeenuu gartee wal harkaniiti walgahii godhuutu isaanirra ture. Achitti jechuudha. Duuba gaa walgahiin tuni duraa fashalaa'ute. Akkamitti duraa fashalaa'ute yoo jettan pirezidaantiin Raashaadha akka gartee bikka sanitti hirmaatee isaan wajjin walgahii godhuudhaaf fedhii hin qabu ture. Ammaasis kana gartee kan godhe dhiibbaa itti godhaniiti gartee akka warreen gartee Saudi Arabiyaatii fi Qatar akka inni dhufu isa gaafatan akka manguddoodhaatti. Inni gartee isaaniin haaya jeeti boodarra eenyu yaaman Zeleniskii yaaman namticha Ukraine. Namticha Ukraine hogguu gartee walgahii tanarratti yaaman. Trump Putin hin dhufu jeeni Trump itti hime. Yoo yaadattan taate Trump Air Force irratti gartee ol ba'ee Air Force One irratti ol ba'ee hogguu gartee karaa Tarkiidhaa duraan deemuudhaaf ka'e warri miidiyaadhaa gartee hogguu gaafii gaafatan ammaan tana eessa deemtaa jaaniini gaafii gaafatan. Hogguu kana gartee destination unknown jeen deebii inni deebiseef. Bikkii nuti itti deemnu hin beekamne jeen yeroodhaaf. Duuba kun maal isin garsiisa? Confirmationa Putin irraa eeggachaa turan. Duuba gaa hoggaa gartee Zeleniskiin if dhiibee ifii isaatiif gartee walgahii tanarratti mul'ate. Putin hin dhufu jeeni isaan jalaa hafe jechuudha. Egaa inni isaan jalaa hafe Putin maal godhe warra gartee delegeeshina warra gadii jechuudha. Inumaatu foreign minister odoon ergini warra gartee foreign minister isaa keessa hojjetan. Deputy foreign minister fi akkasumas delegeeshinoota irraa gadii gartee xixiqqaa erge. Kanarratti warri Yuurooppiidhaas gartee akka liidarootaatti achi mul'atanii turan. Ameerikaanis gartee foreign ministerii isiidhaa ergite akkasumas itti gartee namtichi Zeleniskiinis mataa isaatiin achi dhaqe jechuudha. Guutumaa guutuutti gartee warrichi dhaqe san akka malee aaran. Keessaafuu Zeleniskiin fa'aan aarasaa san gartee ibsa miidiyaadhaaf godhe irratti ifattuu dubbachaa ture. Nuti gartee akkanatti qaanyooynee inumaatu gartee Chaayinaan tuni Raashaan amanamuu hin qabdu. Wanni isin dalagaa jirtu gartee diraamaadha. Nama gartee negotiationa barbaaduu miti warra gartee lolaaf yeroo dheeraa gartee asirratti gartee yeroo isaanii lolarratti dabarsuu barbaadanii je'eeti dubbachaa ture jechuudha. Kun egaa ifii isaatiif gartee if dhiibechi si geesseeti boodarra gartee Trumpii fi Putin walgeessan ifii isaaniitiif irraa hafaniiti akkasitti gartee warrummaan foreign ministeroonni sababa gartee emergency ta'etti qophii sanirratti hirmaatanii odoo waa takka irratti illee waliin galin adda deeman. Kuni gartee guutumaa guutuutti daldala qofa irratti waan uumameef. Waan gartee biizinasa qofa irratti uumameef malee kana keessa gartee lubbuu namaa baafnaa fi wanni gartee ammaasis gartee namaatu hedduu dhumu jira miskiinummaa gartee keessaafuu warri dhumu jiru kun irra hedduun isaanii miskiina kana gargaaruu qabnaa irratti wanni hirmaatte takka illee hin jirtu. Irra hedduun siidaa immoo daldala irratti waan hundooyti. Kana keessa gartee inumaatu Raashaan Ameerikaadhaan akka jetteenitti waan gartee mineraalota gurguddaa isin Yuukireen irraa argattan caalaa gartee nuutu isinii kannaa jetteeni jirti Ameerikaadhaan.